bu'aa bahii hedduu dabarsitanii gara qabxii ijoo keenyaatti agarru miliyoon. Akka kanatti iyyuu albeema lama gatii akka kanaa baasaa hojjechuun cimina keessa guddaadha jedhee yaadu argina. Wantoota ta'an hundumaa qubanii qabna. Maal ture balaan harka keerra dhaqqabe kun maalidha? Sirriitti waa isaa nutti himi. Isa booda'u maaltu ta'e kan jedhu. Balaan harka koo qabe kun naannoo keenya qonnaa waan jiruuf qonnaa sana qotaan tajaajila turen. Gaaf tokko harka namaan eeggadhee yaadeen beeku. Nan qotaa, nan tajaajila. Yoo tiraanspoortiin tajaajilaalee naan qate iddoo nama nan beekne dhaqeen qaansiraa hojjedhaan. Qaansiraa koo hojjedheen tiraanspoortii koo qopheeffadheen sagantaa dhaqa. Takka gaaf tokko waa'ee birrii ilaalcha keessan gashu. Nan qotaa, nan tajaajila harka namaan ilaalu waldaa wajji waliin dhabu nama wajji waliin dhabu ture. Booda keessa garuu waaqayyo hojii koofan si barbaadaa qonnaa kana dhiisinaan jechuu jalqabe. Akkamitti waaqayyo hojii na dhowwu waan jedhee dideeman hojjedhe. Maaliifi nan guddadha kan jedhu na keessa jira. Ijoollee koo nan barsiisaa kan jedhu na keessa jira. Waan baay'eetu jira gaa. Namni karoora baay'ee qaba. Albeema koo jalqabaalee isaanii hojjedhan qotee manittiin hojjedhe. Achi guyyaan isaa sun guyyaa dafinooti. Guyyaa dafinooti. Sagantaa amma sanbataatti qaba ture naannoo sanaa. Achi sanbata sana hojii tajaajila koo fixeen dafinoo ganama gara maasii sanaa dhaqe. Minaan sana calleessee albeema koo lammaffaatiin eebbisiifachuuf hin ture. Albeema jalqabaan eebbisiisne isa lammaffaa garuu nan eebbisiifadha jedhee yaadeen ture. Achi dafinoo isaa hojii jalqabne minaan calleeffamee iyyuu dhumeera. Dhumee garuu waaqayyo natti himaa ture. Bakka hojii kana dhiistu yoo ta'e wanti ta'u jira naan jedhe. Wanti ta'u jira lubbuun kee qofti akka fudhadhu lubbuun kee yoo hafe garuu fayyita naan jedhe. Bakka ji'a afuraffaa keessa deema natti himee waaqayyo. Ani garuu amma gaafa ta'utti hojii hin dhaabne ture. Achi dafinoo ganama finnee bakka boqqolloo sun callaa dhume isa bulluqaa fi jira qulqulluun midhaan kan bokkaan akka tortorsuu godhe wal makuuf ka'e. Walitti makamuuf kaanaaniin sharaa fuudhee jala kaa'uuf akkas ka'e gara dudduubaan iyyuu jira. Sharaa qabachuu maashinii sanaa duwwaan arge. Kana booda ofitti na fudhate. Baay'ee humna qaba maashinichi. Isaan caccabsu naan dhagaa ture. Harka koo ammasitti caccabse. Harkuma kee fayyaa. Asii dura buusaatti cabse. Achi ol siqee gidduu kanatti cabse. Dhumarra ciqilee koo cabse. Namoonni dhaabuu yaalaniiru. Garuu wanti mootoraa kamiyyuu lafa jedhetti hin dhaabbatu waan ta'eef hamma naanna'u sana na nyaate hamma dhaabbachuu zooruu caccabsee yoon harkiseen kutadhee yaade waan ta'eef ittuma of gadhiise hamma dafee dhaabbatutti jechuudha. Dhumarra maqaa dhaqee dhaabbate hammasitti nyaateera harka koo akkas naannesseera mataa koo iddoo kana falatee ture as gurra koos kutee ture. Achi namoonni baasuuf ka'anii gototuuf ka'anii harkicha. Namni inni kaan iyyaama badee kan kaanuuf wallaalee kufee namni. Maatiin keessatti guddadheedha hawaasadha waan ta'eef ijoollee isaanii nama barsiisuu nama kiiboordii waldaan kiiboordii taphadhuu fi hawaasaan karaatti garaagaraan keessatti guddadhe waan ta'eef namoonni kaan of wallaalanii nima kufan warri kaan iyyaana baqatan. Kana booddee hundumtuun iyyaa wanti garuu baay'ee na ciniina jira ture. Kana booddee obboleessa koo jira galataa kan jedhanii na waame akkuma na qabee jirutti ammatiin akkasitti maal na gargaaraa jirtaan jedheen kottu keessaa na baasin jedheen akkam godheen keessaa si baasaa naan jedhe. Suuta jedheefi shingaa kana kutiin jedheen shingaa maashinii sanaa jechuudha. Akkuma ga'ee jirutti shingaa sana kute gajaraan jechuudha. Gaafa inni kutu harkisuu gaafa kaan ammas harka koon harkisnaati sharaa qofa dudduubatti naannessaan jedheen. Sharaa dudduubatti gaafa naannessan ba'aa dhufe harkichi. Garuu hin jiru. Bakka hin jiru. Ciqilee lafeen lamaanuu caccabee bakkeetti yaa'eera. Foon kosa kaan kukkute sharaarra naqee hin jiru baqa harka jechuun nama rakkisa. Marameera bakka baay'ee hamma ciqilee kootti ol deebi'ee jechuudha. Bakka tun hin kufinan dafee tun fi wallaalinani namootatti madde. Bakka tokko ijoollee kana nan agarsiisinaan jedheen ijoolleen akka isaan nan agarre godhaa ishees akkasiin nan agarre godhaa garuu liyyinaatiin jedheen yoo dandeessu ta'e baajaajii kunturaata naa qaba magaalaa bukkeetti achi immoo makiinaa kunturaata naa qaba Absaalaan nagaan jedheen. Gaafa naa ukkee geenyu dooktarii tokkotti nageessanii kilinika giddu galeessa. Naan dookterichi ilaalee kana baattee deemtamoo naan jedheen sila obsite waan ta'eef bakka obsi siinii dhaatii naan jedhe. Akkas naa hidhe kaartooniidhaanii achi bakka makiinaa kontiraataan dhufnee obstaala naqamtee galle. Gaafa gallu obstaala dhuunfaa gaafannee birrii 50 nuun jedhan. Achi akkaawuntii koo irraa 300 jira boorsaa koo keessa birrii 1,000 jira ture. Waldaan sanbatsaa tajaajila waldaan keetti guddadheedha. Isaan tiraanspoortiin alaachuuf turan. An waldaan itti guddadhe irraan fudhoo deeman bahee naan birrii 1,000 sanayyuu dura taa waldaa isaaniitti dideeman alaate isheetuun harka jira ture.
bakka hospitaal dhuunfaa sun birrii 50,000 nu gaafatan. 50,000 yoo qabaattan yaalan jalqabaa jedhee ogeessi fayyaa yoo dhabdan garuu harki kun bullaan hin citaa jedhe. Bakka adiisaa wanti waaqayyo godhe ta'uu deeman taa'e. Dhiigni kokka bishaanitti dhangala'aa ture maakiinaa keessa ukkeef naqamteen kiiloomeetira 35 hamma iddoo keenyaatti immoo kiiloomeetira 2 ta'a. Tunni kun achi ga'e ofii wallaaluu barbaadaa garuu jabaadhee mana achi ga'e. Maaliif yoon kufee immoo nan du'adhe yaadeen achi bakka abbaan istiidiyoo onlaayinii gooneetu namni akkas gargaaran goonaa naan jedhee annu gaanatti fakkaannee bakka suuraa kaasanii miidiyaatti gadhiisan saba biraan ga'anii yeroo suma inni kaan qaamaan dhufee inni kaan akkaawuntiira birrii naa galchanii birrii muraasa argannee bakka kutaa opereeshinii nagashan. Yoon idda tokko argadde inni harki kee naan jedhee dooktarii idda hundumtuu hin jiru yoo ta'e garuu citaa naan jedhe. Ishi bakka wanti waaqayyo godhe ta'uu deemu ciise ganama sa'aatii dheeraadha kan isaan hojjetan. Naannoo sa'aatii tokko qoricha kan anesteeshiyaa sana fudhadheera kan opereeshinii jechuudha. Halkan keessaa 8tti garuu bareera. Ho'imaa kan hojjetan jechuudha. Sayyuu ciqilee kana deebi'ee ishee kan isin hojjetanii kanaa gadi garuu hin tursan. Dhiigni koos baay'ee dhangala'eera. Kana caalaa yoo tursine ani shakkaniitu gara sammuutti na deebisanii gaafan ka'u garuu harki koo jira. Harki koo jiraachuma isaatti hin gammadee bakka akkasitti yaala jalqabnee achi deddeebi'ee garuu yeroo baay'ee hospitaala seeneera. Tokko hospitaali godaa lafee isaa hojjete. Inni naqamtee jechuudha. Utuun dafee yaala argadheertee na fayya ture. Tokko dafee akkan yaalan arganne tanaadha ture. Maal takka labuun jira. Achi immoo dafameetu yaalamete na fayya ture amma garuu warri kun hin fagaatan. Tendinoonni warri kun jechuudha. Utuun dhaga'uuti kanan naaf addeen utuun beeku jechuudha. Maaliif namni humna barbaada namoota tokko dubbiseen ture. Na yaalchisaa tuun dhaga'uun miidhamaa jiraa jedhee gaafadheen ture. Waldaatti gaggaafadheen ture. Kan danda'an na bukkee dhaabataniiru. Keessumaa namoonni dhuunfaatti biyya bakkeedhaa biyya keessaa na bukkee dhaabbataniiru. Isa keessaa garuu yoon fixeetti yaalame ijoollee kana maalan godha. Utuun dhaga'u tendiniin kun as dhufe jechuudha. Du'aa deemee amma waggaa tokkotti gaafa namoonni xalayaa waldaa natti fidu achitti kan konfiraansii jechuudha. Kan tajaajilaa natti fidu ani garuu yeroo sana tajaajila miti yaalan barbaada ture. Na bakka dooktarii kun asofsiisee maaltu ta'an jedheen yoo danda'amte dafii yaalamii harki hin goguu buusaan isaas tuseelaan gogii yaalamii naan jedhee dooktarii wayii dhufee ture naqamteeni. Garuu qubi kee baay'ee guggugaa jira dafii yaalamii naan jedhe yeroo sana. Achi bakka hojii qonnaa sana namootatti ishee jirtu sana walitti qabnee deemnaa yaadannaan humna koolii birriin sun 200,000 ture kan gaafatame. Bakka nan taa'e dhiisee waltajjii ta'ee lattan deebi'e. Maaliif namni guyyaa 40 ciisee hospitaala sana namoonni dhufee na gaafataa turan baay'ee. Garuu gaafa hospitaalaa bee manatti galu nama dhufee na ilaaluun dhabe. Namuma isa jirtanaan jedhuun dhabe. Miidiyaas nan dhabe namas nan dhabe. Teenyee madhumuu keenya irratti tajaajilatti deebi'e. Gaafan tajaajila sana deemu jechuudha harki kootuun gadi gadhiisee walitti bu'a. Sibiilaan hidhameeti kan inni jiru. Sibiilaan hidhameetu jiru naqee waltajjiirra dhaabadha. Waltajjiirra fulbeetti irraan kaa'adha harka koo. Ituun sochoonni faarfadhee gala guyyaa 3. Shaaworiin galu. Akkatti shaaworii galuun qabu. Tajaajiltoonni barkaan shaaworii galu. Ani garuu akkatti dhiqadhuun qabu. Madaan waan jiruuf jechuudha. Akkasittiin taa'ee marakkinni caalu dhufuurreen tajaajila kootti fufee yeroo yaalli isaa baay'ee miidhametti hospitaala kanatti riiferii ta'e jechuudha. Achi gara kana riiferii gaafan dhufu kan jalqabu duwwaa 150 qabsiisi hanga 50 mosee dabalataa 200 fixxaanaan jedhan jira waldaan muluu wangeelii isa kuturuleetti achi san beekaa ture achirra darbeeni alertiin naqaa guyyaan 200 gaafatame qidaameedha ture buleessa sanbataadha waan ta'eef dhaqee manna mootummaa na beekanii sabatti na beeksisaan gargaarsisaa jedhan yaade waaqayyo garuu sin gargaara naan jedhee galgala isaa manatti gallee mucaan tokko jirti mucaan boo hojjettuu mootummaati akka carraa raajii ofitti na fudhateef bilbilte raajii birana ciibseef bilbilte eessa waltanii irraa jennaan faarfataa miliyoontu akkas ta'ee jira nama moon dhabee nama bira ciisuu dhabnaan dhaqee fudhee jedhe apoostil Damis jedhama laga Xaafootti na fudhate na maal jedharreen naan birrii amma kana nu gaafatanii jedheen. Ay qoy bakka itti waan ta'e goonaan na eegaa itti dafinoo ganama kutaa opereeshinii dhaqanii na galchan jechuudha. Achi garaa korratti hodhame torbee 3 harka koo kan akkas baqaqsanii garaa koo akkas baqaqsanii torbee 3 wal keessa gashan
foona godhatudhani. Torbee sadii immoo garaa koorra taa'ee achiin ciise jechuudha. Torbee sadii fi gaafa fixu immoo garaa koorraa adda baasan. Ammas torbee isaatti deebi'ee dafnoo garaa koorraa opereeshinii irraa ba'een kamsa dhaqee waltajjii dhaabadhe. Maaliif namni yoo na arge malee nan gargaaru. Garuu ittuma agarsiifadhee madaama san argeeyyuu namni amman namoonni dhaqee dubbisee akkan yaade naan taane silaa yoo na yaalli koo dhumee ture akkasitti naqamtetti yeroo sadii opereeshinii na hojjetanii asitti garuu opereeshinii yeroo sadii hojjetan asitti yeroo 6 inni kun isa torbaffaadha jechuudha inni beellama qabadhee jiru. Akkas sababa baay'ataa harki koo amma kana miidhame malee silaa yoo na fayya ture. Silaa waan hojjetti nan deebi'ee ture. Mee guyyaan akkas ta'e dhageessee miira akkamii sitti dhaga'ame sana booda yeroo ulfaataa akkamii dabarsaa jirtu dabarsitan? Balaan maashinii kun irra ga'ee torbeedhaa albeen isaa eebbisiifnaaf jennee torbeedhaa innee gara mana maatii deemnee maatii bira dhamnaanichi isaan booda dhuguma akkuma inni jedhe immoo akkaawuntii keenyarraa birrii 300 bichaa jira. Isuma kiisaa keessa jiruyyuu edaan waldaadhaaf ratee dhufeera. Birrii tokko jira. Isaan booda yeroo sana madabaraatti naqanii itti naqaa jiru ture. Innaan dhaqee ilaaleen deebee tuqursi nyaatiin ba'e. Innaan deebii nyaadhannaan dura dhaqeetanii abaanaa kana ilaalee dhufaa naan jedhe. Baay'ee ariifachaa irra sabatee. Innaan isaan booda qursi nyaatteen deemtu innaan deebiin dhufee nyaadha naan jedhe. Isaan booda inuma neegaa hin ture. Gaafa inni turu iddoo midhaan sanaan naqe. Gama iddoo midhaan sanaa dhaqu abaanaan dhuftee dhaabatteetti maashinii jechuudha. Dhuftee dhaabatteetti madabaraatti naqaa jiru. Midhaan nama madabaraatti naqaa jiruyyuu silas nu gargaarta mitiitti dhaqi buna nu danfisii naan jedhe. Daftee fixxisaa wafa ta'e. Isaan booda buna danfiseenii taa'ee eegaan jiran ture dawwaliin immoo na waamii naan jedhe. Mituman taa'ee dawwalu obboleettiin koo tokko immoo qaansiraadhaa dhufaa jirti. Isaan booda akkasumatuma koshiinaa jala taa'ee faarfannaa tokko dhaggeeffadhan ture guyyaa gaafa sanaa. Isaan booda faarfannaa masaan dhaggeeffadhas. Gaafuma iyyi baay'ee iyyama ture. Gaafa iyyamu ijoollee kana qomaaf duddatti baattadheen deemuun dadhabe baqa. Isaan booda isheenii dura dhalattee abbaa koo itti hoose. Garuu ijaan hin argine ganaa bira geenye. Isaan booda ijoollee kanaa fi isheen ittiin butiinaa jedheera sababa ta'e fedhanii alaan na qaban. Yeroo naqu tokkoon isaan jiru garuu ciisee jira. Isaan booda yeroo sana ani wallaalummaatti yeroo abbaan kun irraa du'ee hin beekan. Carraanaan qaqqabeeti ijoollee koo qaqqabee kanan jedhuun sammuu kootti yaade. Yeroo sana jechuudha. Dhangala'aa immoo yeroo rakkina walii wajjin rakkannu akkamitti haabis adda adda biratti wal faana nu furadhuun jedhee yeroo masan. Isaan booda bakka yeroo harka isaan haadhoosee jira baajaajiin dhufteetti. Gaafa baajaajiin dhuftu anaan na dhowwaniinna karaa namaan mijanne tokko ijoollee iyyuu hin gashitu achiin halluu eegale utuu hin galiin dura gale baajaajicha ijoollee bakka itti dhiisee lafa isaan jiran iyyuu hin beeku. Isaan booda duukaan naqee gaafan duukaa dhaqu dafanii mana yaalaa gashanii yeroo isaan gashanii karaa itti harkicha laalu nan dhabe. Lammaffaa immoo kiraara inni taphatutu galgala nu taphata ture. Taphatee nu faarfachiisa ittiin baay'ee haasofna turre. Faarfannaa isaa faarfataa ittiin shaakalaa isa xurufee ija godhura na dhaabate. Isaan booda yeroo inni akkas ta'e sanatti karaa maskootii tokkoon arge. Ajjeesa hin argamu sobsaan garuu karaa maskootiin argeetu inni doktariin irraa fuudhee ilaalaa jiru hin arge. Isaan booda na wallaalee nan kufee yeroo sana makiinaa kontoraataa namni araroonni jiru faarfataas akkas jedhee faarfatudha jedhanii birrii walitti nu buusanii isaan booda kontoraataan fuudheen sokkine gaafa fuudhee sokkinu ijoolleen lafa hin jirtu iyyuu hin beeku yeroo sana. Isaan booda dhiigni tokkittiin hin jiru waan hundumtu tokkoon namaan jiru inni isa qabeessi hin jiranii makiinaan akka jirutti dhiigu malee hanqanaachi numa fuuncaa baqqaa zimmedhee dhiigni isaa. Isaan booda numa geenye gaafa achi geenye jennu yaaliillee dafanii gochuu fedhiisanii hin teessisu ture yeroo sana. Innaan waaqa isaa eebbisu shaaloomii inni fiigaa dhufee isatti hin dawwaladhe egaa
obboleessa koodhaanii dhaqi Shaaloomiin naa waami waama tokko naaf haa godhuun jedhe isaan boodannoo fiigaa dhufee bira naa dhaabatee ati hin cannaqamiin ijoollee isatti gattee dhuftee naan jedhe achitti gatee dhufee ati hin cannaqamiiniti isa na yaalchisaati yaada kee kanarraan godhatiniti fiigi dhaqi ijoollitti asin buliiniiti naa fidii kottu naan jedhe. Isaan booda gaafa obboleettii kotti dawwaladhu sagalee kenna geessiin ijoolleen baay'ee iyyaa jirtiiti sababatee ati sagalee kenna geessiniiti zimma dhiba qammaamman dawwaliini naan jette. Isaan booda nan gale isatti amaneetaniini isatti dhiiseen nan sokke gaafa ijoollee fuudhaqu mandaruma keenya geenye baajaajiin na buusti turte gaafa bu'u lafti naan gala galee lafan dhaabadhu wallaale. Isaan booda asii fakkii isaan beeku. Haadhi isaanii wajjin jiru yeroo sana maal taateetii naan jennaan asumatti lafa nuti buunu asumatti hin jedheen. Isaan booda immoo zimmadhee lafa baqa sammuu koo sirrii na ta'uu didi. Maaliif waa eekkamitti akkasuma godha kanan jedhuuni sammuu kootti baay'een dhibbadhan ture. Isaan booda albeenii isaa tokkoffaa yeroo inni baases birrii 10,000 haadha isaa kenneef. Baay'ee rakkana yeroo sana waan tokkitti tunuu nambisiin itti faarfannaa kee baafadhu. Ni gurra namaa irraa goonee ofii agabuu bullee akkasitti san haqi baafadhutti hin jedheen isan jajjabeessan ture. Isaan booda yeroo sanatti immoo hin gallee hospitaalli yaalanii yeroo manatti galu immoo haadha isaa namni bira dhaabatu dhibe. Gaafa inni bira dhaabatu gaafa inni dhibu ani nan kadhadhaa hin cannaqamiin kadhadhee wallaane lafaa sin kaasa ijoollee kanas akkasumatti hin gargaaraatii nan kadhadha namni na gargaara yoo kadhadhee hin jedheen. Isaan booda yoon kadhadhe immoo kadhaan beeku sababatee faarfannaa kee dhaggeeffachiiseenii namni akkanatti na gargaaruu danda'a nittiin jedhee. Isaan booda gaafa manatti galuu kan salphaa isaarraa fuudhanii harkatti hodhanii baay'ee ciincaa kana deemu titiisni mana guutti kanan godha sammuu isaa eeguudhaaf xaana nan haarsaa misuma sanaa ija isaa duraa immoo kiraara fuudhee xaxxaragee sammuu isaatti nagaan jedheen dhofsaa. Isaan booda gaafanni baay'ee ciincaa waan maqaa masoodhaan immoo waan dheedhee na waama ture. Kottu beenaan jedhe gaafa naqu bakka ati kilaasii koongaliin waan baay'een ciincaa sababateef ati namadha sababateef hin dhufiin hin gaggaliin kilaasii konaan jedhe. Gaafa ciincootu si jibbeetanii gaafa fayyaa keessi jaalladhaanii ittiin jedhee isa durinii biratti ijoollee kana wajjin kilaasii biraatti nyaata fayyadamu isa fudhadhee bira taa'ee nyaata fayyadamu itti ka'ee ijoollee kopshiroo hojjedhee isa namni harkatti natti hidhatu immoo deemee dhaqee saniin xibsii tokko hojjedhee galgalaa fi ganama ga'a jedheen iddoo keessi isaa barbaadu irraa hambisee galgalaaf ganama akkasitti geessisaa. Gaabii immoo pirpiriin lafaallee harki koommoo itti nyaa'u dhiisaa laatadheen akkas godhaa gargaarsa namni nuu kenne ittiin wallaaninaan jedhanii manyee dura hojjechuun beeku. Sababii isaa nama gaggaafadhee nama meeqa bira dhaabadhee dhaqee gaafadhee akkamitti hojjetamaa akkamidha jedhee gaggaafadhee hojjedhaa. Gaafa birrii argadhu nan hojjedhaa. Gaafa dhibe immoo miriindaa namoota manni barbaadu walakkaa kennuufi walakkaa nuun dhoosaa akkasitti utuu wanni ta'u akkas naan jedhe guyyaa tokko waan dhiinaan jedhe ennaan ani akka kanatti ani isin ilaaleen rakkina keessan ilaaluu horra tajaajila kanatti nan ka'a. Socho'u malee fuulbeettirra dhaabadhee harka koo fuulbeettirra kaa'ee isa miidhame fuulbeettirra kaa'adheen akkasitti isin tajaajila malee falli hin jiru naan jedhe. Isaan booda gaafa akkas naan jedhu ni yaaddaan ture sagantaa deeme. Gaafa inni sagantaa deemu amma hamman dawwalaaf isaaf jechuudha. Shaawuriin galu akkatti galuun qabu. Yeroo isaatti immoo yeroo fayyaa isaa immoo isuma qaburraallee namas mana kiimiin geessaa deemee immoo akkamittanii utuu nama gargaaru deebi'ee harka namaa laala kan jedhutti dhaga'ama. Ani immoo yeroo sana akkasin jedhiini waaqessitti mee godhe sababa ta'eef akkasittiin cannaqamiin inni ittiin jedha. Kiraara isaa fuudhee nan dhoosaa yeroo
yeroo keessumaa muqiraara isaa argu baay'eetti dhaga'ama. Ammoo sammaayyuu baay'eetti dhaga'ama. Nan tattaragaa fi akka inni sammuu isaa hiqiriin jenneef immoo nan tattaragaa fi tajaajila kanatti harka madaa baatee ba'e. Harka madaa baatee ka'ee nu gargaaruutti ka'ee ani cabeefaatti bu'aa. Yoo inni cabe immoo maal goona yoo inni itti deebi'e maal goona dhiisiitiin tajaajiliiniiti amma inni si fayyuutiin tajaajiliiniiti waan argannu wajjin argannee teenya ittiin jennaan maal akkamitti ijoollee kana immoo maalan godhaa siin immoo akkaman godhaa naan jedhee gara sagantaa kanaatti deebi'ee utuma kanaan jennu namoonni birrii nu gargaaraniiru garuu qallaba keenyaa fi nyaata keenyaa fi isa wallaaluudhaan immoo wanti hin taane jechuudha. Saba kana tajaajilaa ijoollee isaa guddifachuu maatii isaa jiraachisachuuf dhamahu ammoo sababa maaliin isa ta'u maaliin akkas ta'eeti jira harkisaa egaa namni immoo harka miliyoonaa hojjechuu hin danda'u biyya keessas biyya alaas taatanii kan daawwataatee jirtanii garaa gaarii kan qabdan namoota hedduudhaaf birmachaatii kan turtan lakkoofsa herreega baankii obboleessa keenya faarfataa miliyoon Lijaamuu barraa'ee jira waan ta'eef kara sanaa tumsa keessan deeggarsa keessan taasisaa fi bilbilli isaas immoo jira bilbilaa fi tumsaanii jajjabeessaa kadhadhaa fi isiniin jenna kana hundumaa gootanii deebinee galata guddaadhaan akka wal arginu homaa shakkii hin qabnu agarraatti qophii akka kanatti hojjenneen waamicha nuti isinii taasisneen nullee yaasisnee deebinee ammoo sagantaa galateeffannaan dhiyaannee namoota tumsa mo'aa irratti dhiyaatan waliin akka galateeffannu nu taasistanii tuumaan nagaa guutuu umurii dheeraa isiniif laatu ayyaanni ayyaana gaarii isiniif ta'u jechuun barbaada egaa waa baay'ee kaasne waan ta'eef miliyoon daqiiqota keenya waliinis deemuu fi amma maalirra jirta eessatti wallaansa kee hordofaa jirtaa maaltu si barbaachisa jedhame kan jedhu namoota nu daawwataa jiraniif mee sirriitti ibsii fi yoo maal ta'e fayyita jedhamte kan jedhu waan irra jirtu bareechiiti akka nama hundumaaf galutti kaasii deebii isaa walumaan argina waan ta'e. Yaalli koi akkuma beekamu namoonni waa'ee fayyaa beekan beeku narviif tendenii kan jedhan jirti jimmaatii isheen kuni hamma turuu miidhama. Amma turuu akkuma dura kaasiyyuutu dafamee hojjetamee ta'ee na fayya ture. Amma garuu yaalli irra jiru dheengadda bananii ilaalaniiru. Bananii ilaalanii homaa hojjechuu hin dandeenye. Sababiin isaa ogeessa isaan caalu barbaade. Sarbaa koo keessaa kanaa fuudhanii qaxxaluuf turan. Yoo sarbaa koo keessaa dadhabe immoo harka koo